Dinagdee biyya tokko guddisuu keessatti gaheen investimentiin qabu olaanaadha. Hojii dhabdummaa hir'isuun carraan hojii akka uumamuufis babal'achuun isaa jijjiirama dinagdee biyya tokko keessatti gahee guddaa qaba. Boordiin investimentii Oromiyaa adda dureen bara kana lafa heektara 35,000 investimentiif raggaasise turuun isaa kan yaadatamudha. Bara 2015tti kan hundeeffame bulchiinsi magaalaa Shaggar investimentii garaagaraaf xiyyeeffannoo kennuun hojiilee garaagaraa hojjetamaa jiru. Hojii investimentii hojjetamaa jiran keessaa Advantage Industrial PLC'n isa tokko. Magaalaa Shaggar keessatti kan hundaa'e dhaabbanni dhuunfaa kun tiraansfoormarii gosa garaagaraa oomishuun beekama. Waggaa 15 dura lammiilee biyya Hindii 28 ta'aniin dhaabbatichi hojii kan eegalee fi yeroo ammaa kana ammoo lammiilee Itoophiyaan hojjetamaa jiraachutu abbaan qabeenya Advantage Industrial PLC Injiinar Daawit Balaay himaniiru. Advantage Industrial በዲስትሪቢዩሽን እና ፓወር ትራንስፎርመር ምርት ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ ፋብሪካ ነው። Advantage Industrial አሁን ከተመሰረተ 16 ዓመት ያረገ ድርጅት ነውና በሸገር ከተማ በመልካኖኖ ክፍለ ከተማ የዲስትሪቢዩሽን እና የፓወር ትራንስፎርመሮችን እያመረትን እንገኛለን። ፕራይመሪሊ ሁለት አይነት ሰርቪሶችን እንሰጣለን እንደ አድቫንቴጅ። አንደኛ ምንድነው ለኢትዮጵያ መብራት ኃይል አዳዲስ ትራንስፎርመሮችን እነሱ በሰጡን ስፔክ መሰረት አምርተን ማስረከብና በሁለተኛ ደግሞ የተቃጠሉና ያረጁ ትራንስፎርመሮችን በመጠገን ስራ ላይ እንገኛለን። አድቫንቴጅ ኢንዱስትሪያል ትንሽ ለየት የሚያደርገው የአዲስ ምርትንና የጥገናን ስራ በሙሉነት በመስራቱ ነው። ይሄንንም ለማድረግ 15 ዓመት በፊት ይሄንን ድርጅት ስናቋቁም ይሄ ሙያ ወይንም የትራንስፎርመር ምርት ሙያ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለመኖሩ 28 የህንድ ዜጎችን አምጥተን ነው የጀመርነው። በአሁን ሰዓት ግን በሙሉነት በኢትዮጵያውያን እየተሰራ ያለ ስራ ነው ማለት ነው። Jijjiiramaan booda rakkoowwan waliin gahinsa ibsaa irratti mudatan furuuf biyyi keenya hojjetaa akka jirtu beeksisaa turteerti. Kanuma bu'uureeffachuun dhaabbatichi rakkoolee kana mootummaa waliin furuuf dhiyeessii tiraansfoormarii irratti hojjetaa jiraachuu beeksise. በኢትዮጵያ ውስጥ ውስን የሆኑ ትራንስፎርመሮች ናቸው በስራ ላይ ያሉት። ወደ 65000 ትራንስፎርመሮች ብቻ ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ በስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙት። አሁን ግን እኛን አካቶ አድቫንቴጅ ኢንዱስትሪያልን አካቶ ወደ ሌላ 12 ኩባንያዎች የትራንስፎርመር ምርትን በኢትዮጵያ ውስጥ በማምረት ላይ በመሆናቸው ብዙ ሺህ ትራንስፎርመሮች በአገር ውስጥ እየተመረቱ ነው። ይሄ በሚቀጥለው በተለይ አሁን የህዳሴ ዳም በሙሉ አክቲቭ ሆኖ ወደ ስራ እየገባ ባለበት ጊዜ ላይ በከፍተኛ የትራንስፎርመር ዲማንድ በሚጨምርበት ጊዜ ላይ በቀላል በአገር ምርት ያንን ኃይል ለአገር ውስጥም ለውጭም ማዳረስ እንችላለን ማለት ነው። Shaggar kutaa magaalaa Malkaanonnotti kan argamu dhaabbanni Advantage Industrial PLC'n akkuma maqaa isaa dhaabbata faayidaa uummataa dursuun hojjetaa jirudha. Karaa biraatiinis hojii gaggeessituun dhaabbatichaa kan taate Beeteleem Shaambal akka dhuunfatti yeroo jalqabaaf dhaabbata Itoophiyaa keessatti hojii tiraansfoormarii oomishee ta'uu OGMC'tti himteerti. Advantage Industrial PLC የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ውስጥ ትራንስፎርመር አምራች ነው። ለአገራችን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ኤክስፖርት ማድረግ አቅም ያለን ድርጅት ነው።
ትራንስፎርመር ያለ ነገር በደንብ ነው የምንሰራው። ባሉት ክልሎች ውስጥ ያለ የመብራት ችግር አለ። እነሱን የትራንስፎርመር ችግር ለማምረት ዝግጁ ነን። ዩኒቨርሲቲilee garaa irraa barattoota elektirikaal injiinaringii fi makaanikaal injiinaringii baratanii gara dhaabbata kanaa dhufaniif leenjii kaa'aa kennuun muuxannoo horatanii biyyattii keessatti dorgomaa akka ta'aniif dhaabbata hojjechaa jiru ta'uu abbaan qabeenya Advantage Industrial PLC ኢንጂነር ዳዊት በላይ himaniiru. በኢትዮጵያ ውስጥ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የተመረቁ ልጆችን ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በ3ኛ ዓመት ኢንተርንሺፕ አምጥተን እዚህ ሙሉ የሆነ ትሬኒንግ ሰጥተናቸው ግራጁዌት አድርገው ከጨረሱ በኋላ መጥተው እዚህ ስራ ላይ ተሰማርተው በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ የሆኑ ትራንስፎርመሮችን ማምረት ይችላል ማለት ነው። ከግቢ ወጥቼ እዚህ እንደገባው ብዙ አይነት ስኪሎች በትራንስፎርመር በጣም ፕሮፌሽናል ሆኛለሁ። ከሌላም ኮምፒት ማድረግ የምንችል በጣም አሪፍ ስኪል አግኝቻለሁ እና አሁን ለድርጅቱም ለሀገሬም አሪፍ እየሰራሁ ነው። Advantage Industrial PLC'n dhaabbata carraa hojii uumee fi hojii dhabdummaa hir'isu keessatti hojjetaa jiru yoo ta'u, carraa kana argachuun namoonni achi keessa hojjetan dhaabbata kana keessatti muuxannoo dabalataa argachuu fi hojii kanatti gammaduu eeran. Ani maqaan koo Mokonnin Bayyanan jedhama. Bu'aan immoo hojii kanarraa argadhe. Akkasuma akka nama tokkotti namni sa'a kanatti hojii dhabee rakkatu baay'eetu jira. Garuu asitti banamee hojii kana argachuu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. ስሜ ፍስሐ ገብረስላሴ ይባላለሁ። በዚህ በአድቫንቴጅ ኢንዱስትሪያልስ ትራንስፎርመር ማምረቻ ፋብሪካ በፕሮዳክሽን ማናጀርና በዲዛይነር ስራ እየሰራው እገኛለሁ እና አድቫንቴጅ ኢንዱስትሪያል ብዙ ነገር ሆኖኛል። ከማንኛውም ሰራተኛ ወደ ትልቅ ባለሙያነት አሳድጎኛል። አድቫንቴጅ ኢንዱስትሪያል ብዙ ሰራተኞች ከምንምነት ወደ ባለሙያነት መቀየር ብዙ ሚና ተጫውቷል እና የሀገር ባለውለታ ነው ብዬ አስባለሁ። Karaa biraatiinis dhaabbata akka biyyattiitti adda duree ta'ee fi biyyattiif dhaabbata oolmaa guddaa wali ta'uu hojjettoonni OGMC'tti himan. Hojiin kun kan hojjetamu saba keenyaaf, uummata Itoophiyaatiif, lammii Oromoof, saba Oromoof hundaaf waan ta'eef hojii qulqullina qaban akka hojjetan dhaamsa dabarsaa. Dhaabbanni kun dhaabbata humna ibsaa guutuu biyyattiif faayidaa kennu waan ta'eef hawaasni beekanii akka gara Advantage Industrial PLC dhufanis hojjettoonni ergaa dabarsaniiru. dhaabbanni kun humna ibsaati waan ta'eef humna ibsaa kana immoo baay'inaan akka hojjetame biyyaaf faayidaa guddaa akka kennu dhaloonni kamiyyuu baree gara hojii kanatti akka galu jedha. Daawwattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhufne kanuma waan daawwattaniif galatooma.